Yooyyaa nageenyi badhaadha gaftichi Oromoo Booranaan kunoo gaanamis nagaa siin gaafannee bara haaraan akkuma nutti bareedetti bara milkeennee fuula ifaadhaan kunoo bara 2016 jalqabnee torbee tokko lama sadii irra akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya mana keessan teessanii televezyiinii Abbaayidhaan yeroo hundumaa tapha keenya hir'isuu qarshii 100 nama badhaasisu as istiidiyoo Abbaayirraa yeroo hundumaa warra nu daawwattaniif hunda keessaniif galanni keenya guddaadha akkam jirtu nagaa keessan eennaadha. Mee keessummoonni keenya har'a burraayuun danda'amne barranas barreen gaddaas dorgomtoota ciccimaan badhaafamtoota ciccimaan magaalaa Shaggar burraayuudhaan dhufaa jiru. Har'as ijoollee qeerroo babbareedoon akkasii qarshii 100 fuunee deemnee kaayyoo keenya galmaan geessisna jedhanii mee hunda isaanii. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Mee walaa barra. Raajii Kabbaboon jedhama. Kan dhufee bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa Naannooti. Karuma naannoo burraayuutti jechuudha. Raajii. Maqichi ulfaataadha. Maaliif sin jedhan Raajii? Salleen galataa. Yeroo baay'ee waan irraa gadamu. Waan akkasii na fakkaata. Tole akkuma maqaa kee tokko. Baga nagaan barachaa jirtamoo maal irra jirtu? Anillee amma Weellisaadha. Weellisaadha. Weellisaanis jira. Sagalee ajaa'ibaa jira. Deebina. Siifan Tamas Gariin jedhama. Finfinnee irraati. Barreessaadha, daayireektara, barataadha. Barreessaadha, daayireektara, barataadhaas. Hundumaa miidhaa nyaata. Barumsi iddoo. Fiilmii moo maal barreessite? Walaloon barreessa. Akka caalu walaloo sirba. Walaloo sirba. Daayireektingis immoo hojiin irratti hirmaate. Kan inni uffata sirbise walaloo eenyu hojjetu? Hin beeknu. Hojii dhiyootti miidiyaatti bahu hojii tokko lama harkaa qaba. Daayireektingiinis illee akkasuma hojiin hojjedhee qabu qaba. Dhiyootti ifata paablikiidha. Ogummaa gaarii irra jirta jabaadha. Walaa barra. Gumaabaas Solomoon jedhama. Gumaabaas Solomoon. Kuni maqaa masaa. Mee walaa barra. Magaalaa Shaggar kutaa Malkaa Naannoo irraan dhufeenis barreessaadha, waloodha, akkasuma immoo barataadha. Waaw, baay'ee namatti tola. Maqaa kun akkamittiin seenaa akkamittiin akka moggaa beektaa? Maatii keenyatu namoota dhuunfaa wajjin ol lolan mana biraati. Dhimma lafaa irratti ol lolanii dhimma lafeetii isa jedhutti amanu warri keenya. Akka carraa rakkoo lafa sanaan ol qabatuun mana hidhaa seenanii turanii yeroo saadikoo garaatti na baatti turte gaafa isaan mana hidhaatti gadhiifamanii galanii yeroo sanan dhaladhee obboleessi abbaa gootii kun Gumaabaas jedhee naa moggaase. Gumaa sana obaasteetta? Aadaa Oromoo gadi ta'eef malee yeroo hundumaa Gumaabaas jechuutu hin ta'in sii gala waa'ee lafaa moo waa'ee lafeetti garuu Oromoon Muhammadaadha. Ifamas namaa godha gatii ta'ee fi kun immoo sirna gadaa keessatti waan taqabnudha. Waan hundumaas gumamaan baasnu takka immoo ifamaanis immoo darbina gatii ta'ee fi aadaa bareedaa qabna. Achuma lafee ta'ee hafee kun oola. Ammachuun fudhataman qabuudhaan yeroo argamu. Fiti tole walaa baru. Migiree Eebbisaa jedhama. Migiree Eebbisaa. Maqaan har'aa bifaata. Barataadhas akkasumas illee weellisaadhas. Weellisaadha. Sirba yoo yaalte yeroo baay'ee. Yaa sirba Rammataa yoo ta'e alatti sirboota nama gasmara amma fiilingii namatti dhaga'amu jechuun amma sammuu namaa bohaarsu garuu nan dhaggeeffadha. Garuu akkasuma duukaa bu'eetumanii wajjiniin akkasuma sirbeemme hojjetu. Tole atis gaa baga nagaan dhufte sin jedha bara milkisiifaa ta'u. Baga nagaan dhufte. Ishii maqaan koo Buruukee Agumaa sin jedhama nan dhufe kutaa magaalaa Shaggar ganda Malkaa Naannoodha. Hojiin koo barataadha shubbisaadhas. Tole baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Maqaan koo Firoomsaan jedhama. Yeroodhaaf hojiin koo rakkataa jechuun koo barataadha. Asirraan immoo ogummaawwan tokko tokko barachaa jira. Akka viidiyoo editingii fa'aa siinimaatoogiraafii maal barachaa jira. Ulfaana jalqabbiiraan jira. Editingis barachaa jirta jechuudha. Tole baga nagaan dhufte. Tole walaa barrume. Yokkaa Solomoon jedhama kan dhufee as magaalaa Buraayyuudha. Burraayyuurra. Barataa moo maal hojiin kee? Barataadhas akkasuma immoo siinimaatoogiraafii. Siinimaatoogiraafii hojjechaa jirta. Hojjechaa jira. Tole hundumaa keessanuu irra deebinee baga nagaan dhuftanii carraa gaarii siin jedha.
Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya taphni keenya hir'isuu jalqabuufidha. Amma dhumaatti immoo kan isin faana turu an Saamsoon Mokonnilataa fi Abbaay TV amma dhumaatti daawwadhaa. Turtii gaariinna akkuma tapha saree keenyaatti yoo milkooftanii qarshii 100 fuutanii deemtu gara Burraayyuutti warra kaameeraamaanis warra editaris kaayyoo keessan galmaan geessu. Kanaaf carraa gaarii gaaffii hundumasaa akka deebistaniif hawwii godhaa. Raajii marraa jalqabna. Raajii maa utaaluu hin ulfaatu. Bineensota keessaa gonkumaa utaaluu kan hin dandeenye bineensa kam? Daakoo. Indaakoo. Utaaltu yeroo Bineensa Guchii. Guchii. Arba. Arba sirriitti argateera. Baanka. Tole gumaa baas magaataan. Mootiin Itoophiyaa yeroo ammaa eenyu jedhama? Dr. Abiy Ahmed. Baank. Mootiin Itoophiyaa yeroo ammaa eenyu jedhamu? Dr. Abiy Ahmed. Bank. Hin arganne. Yeroo ammaa mootii kan jedhamu hin jiru. Muummicha ministeeraa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed jedhama. Mootii. Bara sana dhalatee yuuti. Mootii gumaa baasee beekamu. Magaalaa guddoon mootummoota gamtoomanii Afrikaa eenyu? Magaalaan guddoon mootummoota gamtoomanii Afrikaa eenyu? Finfinnee. Finfinnee sirriitti deebiseera. Bank. Buruk walumatti qabdanii isaatii keessan gubaa jirtu. Anaaf natti fakkaata gaafa kun. Caaltuun ijoollee dhiiraa 4 qabdi. Caaltuun ijoollee dhiiraa 4 qabdi. Ijoolleen afranuu obboleettii qabu. Caaltuun ijoollee meeqa qabdi? 8. Dachaadhaan jajaalleessee jechuudha. Firoomsa. Arnaa deebitaa gaafa. Arnaa deebitaa man deebista. Caaltuun ijoollee dhiiraa 4 qabdi. Ijoollee afran immoo obboleettii qabu. Caaltuun ijoollee meeqa qabdi? Ijoollee 4 qabdi. Ijoollee. Ijoo. Caaltuun ijoollee dhiiraa 4 qabdi. Ijoolleen afranuu obboleettii qabu. Caaltuun ijoollee meeqa qabdi? Namatti himuun hin danda'amu. 5. Tole. Asii deebisanii garuu siin laadhaa argateera. Waan akkasii jiru. Asii nam tokko deebisennaan iskoola faayidii taatu. Bank. Siifan. Uraa qabaatee bishaan of keessatti qabachuu kan danda'u maali? Uraa qabaatee bishaan of keessatti qabachuu kan danda'u maali? Okkotee yookaan ubboo? Okkotee arganii. Uraa qabaatee bishaan of keessatti qabachuu kan danda'u maali? Yaali. Yeroo baay'ee itti fayyadamu. Abubbii. Garaacha. Uraa qaba garaachi. Waaqa. Nama? Yeroo baay'ee itti fayyadamu meeshaa itti qulqulleessuuf. Hin arganne ispoonjiidha. Kan kee ta'ee namoonni biroo kan itti fayyadamanii. Kan kee ta'ee namoonni gaafa jedhu deeqaanis namatti. Mee hunda keessan. Waan jettan. Amee kakaawanneerra. Marsaa kanaan qarshii biyya kanaa 600. Ulfaataadha. Meegaa tu nama tokko hin mariisin dura qabxiinis eenyu dorgomaa cimaa akka ta'es vaariidhaan ilaalamaa jira gati ta'ee fi sirriitti raajiin immoo sagalee raajii qabaa jedhama. Sagalee raajii mootuu gidduu dhaggeeffannee. Kan ergamaa fayyuu qabu. Yeroo baay'ee sirboota weellisaa qabsaa
Dhala namaa kan biyya caaluun keessaa sin taphattaa. Meessa keessaa kanaa caaluu keessa tokko. Urjii koo siin jedhaa akka gadaa keenya qarri urjiis shanii marmaara bahuu koo barsiin argaafanii qaama koo siin jedhaa qaama koo siin jedhaa qubni harkaas shanii si fuudhee baduudhaaf warroon dhiisanii suphirraa jalqabee salaalillee shanii gootuu tokkitti kokkotiin si beekanii. Gootu tokkitti ko anaan si beekanii. Baandii ma guutuudha. Anu miira keessa galee maayikii qabachuu hin turre. Kun diraamii taphatu sagaleen isaan fokkisu waan ta'eef diraamii taphatan. Yeroo ishee akkasii jaalladhe. Waan sagalee kana nama baay'ee kana. Akkasii boo itti bareedee immoo rabbi nama hir'isin bara haaraatti. Dirqama moota basa jechaadha. Nama tokko mu barreessaa kan. Irra darbuun jiru garuu dirqama waan ta'eef. Of barreessuun hin danda'amu, anaan barreessuun hin danda'amu. Kan namaas ilaaluun hin danda'amu. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya taphni keenya hir'isuu itti fufaa jira. Kanammoo akkas na bareeche mana huccuu ammayyaa murtii diizaayin naannoo Shiroo Meedaa Embaasii Spain fuulduratti argattu kunoo ayyaana Riichaards namoota hedduu bareechee jira. Ammas immoo cidhaa fi sagantaa adda addaatti yoo barbaadanii murtii diizaayin naannoo Shiroo Meedaa Embaasii Spain fuulduratti argattu murtii diizaayin galatoomne tolkaasi miigire qabachumatti gadi buusi. Qabine miigire. Maan xiqqeessitee seenuma garuu miigire. Guddee garee. Maan qabet miigire maaf maqaa baata? Maaf maqaa baata. Iyyoo bineelda agarsiisa. Amma rima kan barreessa. Miigire. Maanni Anillee waqtii masaalaa leeni gundootti hojjetanii migireera. Yaan bara haaraatti gaafa namni akka sanatti dulu arginu. Maanni waan akkasii balleessaa akka. Liqii faan deebistu Yeroo mara Liqaa sirraa hin qabnu liqii nu hin deebisne hin qabu garuu. daawwattoota keenya yeroo jalqabaaf namni jaanu nama tokko hir'isa. An keessaa hin qabu. Seenaa hojjenne. Nama jaallatan barreessu. Daqiiqaa tokko si ilaala wanta dubbatti ergaa dabarfatu jiraate. Gama mataa kootiin ergaa dabarfatu tokko yoo jiraate gama artistii keessaa qoodan qaba. Osuma barumsa kooluu jedhu gama artistii keessaanii ogummaa gara uummata koo maddii bu'een deeggarsa gochaatiin nan jira. Sirba illee qopheessitana waan torbee tokko torbee lama hin caallee qilleensa dhowwuu danda'u. Mata dureen sirba kanaa lafaa fi lafee kan jedhu migiree eebbisaa sarchii godhatan argachuu dandeessu hin jaallatu keenya galatooma. Namni tokko garuu na gaggeessu. Jiru Ingaltamii teessoo. Sagantaan hir'isuu yaa'u bareedaa nutti tolee jira. Ittillee gammannee sammuu keenya illee firii goonee jira. Baay'ee nu bohaarseen. Yaa'u hanga ammaatti wanta inni hir'ina isaa argee hin jiru. Akkasitti ijoollee akkas akkasii kana waameetoo haasaa godhee yaada isaanii irraa fuudheetoo haasofsiisuun isaa baay'ee dasneedheera. Akkasuma immoo warri uummata dubbisuu fi yaada fedhii isaanii illee uummata biraan gaachuu barbaadan illee akka isaan uummata kana dubbisan illee karaa baneera jechuun natti toleera jechuudha. Ayyaana garuu akka gootti homtuu natti hin dhagahamne waan isaan ilaalanii akkas godhanis naaf hin galle. Akka yaadatti siifantu maadha yaada. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya marsaas jalqabaa xumurree marsaa lammaffaatti ce'aa jirraa amma gara gaaffii labsee. Raaj kan kee ta'ee namoonni biroo kan itti fayyadamaniiti maali? Maallaqa kan jennu. Kan kee ta'ee namoonni biroo kan itti fayyadamaniiti maali? Sifa. Maqaa. Maqaa sirriitti argateera. Bank. Kanaaf raajii nama biraas beekan. 10 irratti 3 daballee tokko kan dhufu maal irratti? 10 irratti 3 daballee deebisee immoo tokko nu laata.
Yeroo kam irratti? Yeroo kam? Yeroo sirriitti argateera. Bank. Hira laga Abbayyaa naannoo kamitti argama? Renadimi. Hidha guddicha laga Abbayyaa yeroo torbee muraasa dura immoo marsaan afuraffaa guutamee jira. Akkuma biyyattis naannoo kamitti argama? Asuusa. Naannoon sun maal jedhama? Naannoonni idaan sun argamu. Asuusaan magaalaadha. Beenishaangul Gumuz. Beenishaangul Gumuz sirriitti argateera. Bank. Simbirroon 10 muka tokko irra jiru. Namichi tokko ilaalamee sirriitti ilaallatee simbirra tokko yoo achirraa ajjeesu meeqan? Homtuu? Maaliif? Bakatanii qabu. Bank argateera. Bank. Abbaa history kan jedhamu yookiin abbaa history kan jedhamu eenyu? Herodotus. Tole argateera. Bank. Lammaffaa garuu Ay, waan na bira ga'e natti fakkaate. Isa ture. Tole. Baankitti. Akkuma baankitti gaafii bareedaa si qaqqabu. Televezyiiniin bara kam kalaqame? Foddaan televezyiinii sun amma ta'anii daawwatu keenya ni ilaalaa yeroo kam? 18. 19 keessadha. Baroota. Televezyiiniin yoom kalaqame? 17 1927 hin argame. Umrii moo koo wajjin wal qixxee? Baay'ee waliin jaalladha. Raaj. Ateens magaalaa guddoo biyya kamiiti? Damjolloo kan jiru. Damjolloon biyya miti. Ateens magaalaa guddoo biyya kamiiti? Ateens yaa beektu? Sa'aatiin keessanis. Naa darbu. Xumurame. Booratti deebine. Ateens magaalaa guddoo eenyuti? Daawwattu keessanis mee mana keessan taa'atu deebisaa mootu deebinaa marsaa kanas xumurame. Cimaaniidha. Tole marsaa kanaan gaaffii 5 deebistanii qarshii 1,000 argataniitu walumaa galatti qarshii 1,600 cimaan marsaa kanaan immoo dargaggeessa siifanidha. Kanaaf siifan marsaa kanaa hirrifamuu jechuudha. Ofii hirrisuu dandeessaa. Marsaadhaan man of the match ta'uun faayidaa qaba jechuudha. Kanaaf ati hirristaa malee marsaa kanaan siifan hirrisuu dandeessan jechuudha. Barreessinu. Raaj. Maqaa maarichitee Birookee. Kanuma Birookee kunuun. Nagaa boqotu. Birookee. Roomsa. Emu fayyadani. Baay'ee bareechite. Mul'isuun na barbaachisa. Maal mareessanii dhuftan? Tartii waaqeenyaan. Akkasaan sattaanitti akkasuma akkas deemalee. Walaloo bareedaa amii gurbaa kanaaf yeroo callume inni gaggeessu inni. Dhiisi hin deeminii wal dhageenya sabboontu rakkina jaalalaas waliin furra qottuu. Aangoo jaalala keen qalbii kan koomitee eessa deemuuf jetta jireenya koo hiitee. Osoon si barbaaduu osoon si dharra'uu maalumaaf naaf qooddee yaadaan siif rarra'uu. Maaf waliin hubannuu maaliif deemta fiigdee jibbaanis guutamuun jireenya koo diigdee. Mee maaltu uumamnaan maaf cufame keessi kee anoo hin hubanne garami deemsi kee. Maal ta'a sabbootu teenyee mareen. Sabboon. Takka gorsi.
Seenaa dhiigaa fakkaata. Dhugaama. Wantu masa ijatti ilaalaa. Dhugaama. Dhugaama ishee baasaa. Namatti tole. Birooke argitee waan bareedaa affeeramte akka deemtu barbaadu. Ay nagaa. Sagantii soddoma si laada maal erga dabarfatu jiraate. Sagantaa keessa Naga waraanaa keessa. Ergaan dabarsu waan hin qabu. Isa caalaa caalaa. Sacaalaan ergaan isin dabarsin jiraadha. Karaa kee ergaan qabu. Yeroo milkii siif haa ta'u wanti addunyaa siif haa milkaa'u Birooke Hamleedha. Irri sun baay'ee bareedaadha. Akkana ijoollee akkanaa waamee iddoo tokkotti nu qabee ijoollee iddoo tokkotti dhufne nutis akkana qabee nu bohaarsee nu gadhiisuu isaatti baay'ee namatti tola. Irri sun kun itti dabalamus kun irratu san jedhamu qabu. Kan irratu keessattuu kan irratu hin qabu. Irri sun baay'ee bareedaadha. Ifamuu kootti homaa waan natti dhaga'ame hin jiru. Ammanayyuu bohaaree ba'uu kootti baay'ee natti toleera. Sagantaa kana warra mana ta'anii daawwatanii fi ijoollee isin asitti ilaaltan hundinuu warruma isin beektanidha. Warri nu argaartanis argaartu. Kana fakkaata irri sun koottaa isinis ittiin bohaaraa jechuun barbaada. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa boodii deemnee jirra. Taphni keenya hir'isuu qarshii 100,000 nama badhaasisu Abbaay TV irraa haala bareedaatiin isiniif darbaa jira. Torbee dhufu immoo ofii keessan dhuftanii dorgomuu dandeessu. Naannoo keessan mana barumsaa keessan waajjira keessan as dhuftanii haala salphaatiin beeksifachuu dandeessu. Achumaanis immoo oomisha keessan asirratti beeksifachuu barbaadanii akkasumas immoo dorgomuu barbaadanii toora telegiraamii keenya bilbila asirra jiruun asirratti toora telegiraamii irratti galmaa'uu dandeessu. Achumaanis immoo oomisha keessan beeksifadhaa. Sagantaan kun immoo tasa yoo isin jalaa darbee yuutuubii keenya hir'isuu kan jedhu jira. Hir'isuu like, subscribe, share godhaa sagantaa keenya achirratti argattu. Turtii gaarii isiniif haa ta'u hir'isuun itti fufeera. Sifan irraan jalqabu. Ateens magaalaa guddoo biyya kamiiti? Giriik. Giriik sirriitti argateera. Baank. Namni Wi-Fi kalaqe eenyu? Ana darbeettaa garuu manuma jala beestee Wi-Fi banaa amma garuu maqaa isaa na darbee. Naanis naa darbu. Lakki Bilbila smartiin qabadhu isaatiif. shema. Okay. Haaloo isaa yoo Smartiin lisuma qabata garuu na darbe. yoo kalaqe yaadatu maqaa makoon beektanii jiru. Anuma kalaqe. Viik Haayes jedhama. Kigaaliin magaalaa guddoo biyya kamiiti? Raaji. Kigaalii faayidaa yeroo baay'ee kubbaa miilaa irrattis dhagaan ture. Ingilaandi. Kigaaliin magaalaa guddoo Ingilaandi. dhageessaniitu. Fuudha kana. Siifas. Ruwaandaa. Rwaandaa sirriitti argateera. Baank. Kantiibaa turte jira. Magaalaa kana deddeebisa bitta. Handhuura sirna soolaarii kan ta'e eenyu? Handhuura sirna soolaarii kan ta'e eenyu? Handhuura sirna soolaarii. Yeroo baay'ee waan nu gammachiisu gaafa manaa baanee deemus gaafa ishee ilaalluu abdii godhannu. Biiftuu. Maqaa ishee biraa. Ji'a. Tole si laata biiftuu yookiin aduu. Baank. Firoomsa. Ture. Baank. Keessa jiru. Namni Bluetoothii kalaqe eenyu? Kalaquma irra jira naannoo kana. As immoo magaalaa guddoo jira. Namni Bluetoothii kalaqe. Suuraan haa arginu Bluetoothiidha. Extenderiidha amma. Naa darbu. Yoo Na darbe. nama biyya keenyaati. Raas yaaltu. Jaap Hartas. Jaap Hartisa. Gaaffii suuraa dhufuutu na kolfisaa. Magaalaan guddoo biyya Jarman eenyu jedhama? Kana deebisnaan viizaa wayiisiin hojjechiisa. Magaalaan guddoo biyya Jarman. Berliin. Berliin. Berliin sirriitti argatu. Faayidata turteefi. Gumaa baasa.
Pilaanetiin Jupiter addeessa meeqa qabdi? Pilaanetiin Jupiter addeessa meeqa qabdi? Tokko. Miti. Firoomsa. Gabru. Madaala. 79. Urjira. Sa'aatii keessanis xumurame. Magaalaan guddoo Rwanda eessa? London hin jedhe? Kigaleen magaalaa guddoo isaa ta'an Kigaaliin magaalaa London hin jedheedha. Nama akka Afrikaa keenya guddisuuf tattaafatu kanaaf. Dhuguma jira gisee. Firoomsa. Ati immoo yeroo baay'ee jireenyi kee hundumtuu mudannoodhaan guutameera. Mudannoo baay'ee mudate. Mee tokko ni mudateessa. Tokko yeroo madiyootti aannu mudate keessaati hiriyaama keenya jira katasaa finasi. Baaburaan deemna beektaa iddoo galma baagadaa eebba wayii jiraayyuu deemaa jira. Firmaaticha bukkee otoo hin geenye warri isaanii hin buuna bakka jiranii itti himan. Timanii lakki mala warri kaan bu'anii naaf inni keessatti hafee naani ara waraajee raddaa xuruulli waraajaalle jedhee baabura walakkaatti dhaabsisuu gahee ture iyyuuti itti fufee firmaataa biraatti jechuudha. Seenaa akkasii baay'ee jira jechuudha. Mudatee beekamu. Achumatti kuusu jira gattee fi marsaa kanaanis qarshii 800 argatamte. Walii gara immoo qarshii 2,400. Marsaa kanaanis egaa haatiriikii hojjechuuf kan deemaa jiru taphataa dorgomaa cimaa kan ta'e maqaasaa ofiisaa beekaa Siifan. Siifan deebii baay'ee kan deebisiisadha. Ammas egaa marsaa kanaan Siifanin hir'isuun hin danda'amu. Maal dopingii fa'aa fudhataati? Ansammoo. Kanaaf ati hir'isuu dandeessaa? Isas hir'isuu dandeessaa jechuudha. Hir'isuu dhiisuu na dhufu. Hir'isuun dirqama kee. Raaji. Raaji. Naannoo sana ilaalee raajiin. Yeroo koo siin jedha. Firoo saafiroo. Balleessin akkuma ta'u. Raaji. Nama jalqaba. Raaji irratti. Gumaa baastaa. Firoomsan balleessinaa. Raajii yookaan X-ray. Raajii yookaan X-ray. X-ray. Yaa Rabbi kiyyaa. Mee ol qabamu? Raajii sadii firoomsa. Ol qaba. Raajii. Firoomsa. Nachi sanaa gurra jaata hundi dhugaa. Nama sadii nama lama. Raajii ko. Maal goona? Biyya raajiin itti kabajamu. Raaji. As ga'uun wanta guddaadha. Wanta guddaadha. Mee sirba qeenxee barame maaliif? Kan kee yoo sirba qabdanti kan keessa? Tokko mootummaa dabalte kun deemin dura. Kanuma koo? Akkasitti tolee sirba nama biraas ta'uu danda'a. Kan keessa ta'uu danda'a. Bontuu shaggee wallaggaa naqamtee horru shambuu gimbii gubbaa na eegi mandii dhaqee mannufu. Bontuu shaggee wallaggaa naqamtee horru shambuu gimbii gubbaa na eegi mandii dhaqee mannufu. Boqocha urjii gannaa birraa malee argani qalloo durba wallaggaa dammee koosiin argani mataanaa shurrubbaa dheeratee dugda ga'u. Dikattee baattee deemtu eenyummaa ishee leengahu mataanaa shurrubbaa dheeratee dugda gahu. Dikattee baattee deemtu eenyummaa ishee leengahu. Meekomkommee jaala isheeti mormaa shamarmee koo gaadhaa miila fuumaa. Meekomkommee kan kee cabbii waaqa gore. Mumira keessan galaa. Gumaa hawaasaan isaan.
Tole akkaawuntii feesbuukii keenya. Like dhabe. Tole raajii akkuma maqaa kee hojii raajii hojjechaa jirta dhugaa boonsaa jirta. Rabbis immoo wanti yaaddeen nuti si waan keessu ogummaa artii keeras guddattee muka kana caalaa keessummaa keenya beekataa akka dhuftu abdii guddaa qabna. Sagalee kana itti fayyadamni kunis akka miidiyaatti si cina jirraa waan dandeenyuun si bira jirra. Dhumarratti ergaa dabarfatu nama galateeffatu jira. Ergaan dabarsu hundi keessantu warri miidiyaa kanas galatooma. Arras irratti carraa miidiyaa argadheen immoo sirba koo kanaan dura beeratti nama galateeffachuun qabu qaba. Innis waloo Gumamaa Salamoon Firaa'ol Asaffaa fiine walleen na cinaa dhaabbattan waan hundaan iyyuu baay'ee galatoomachuun barbaada. Naa galatoomaan jedha. Tole bara milkii bara eebbifamaa siif haa ta'u. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Abbaay TV qophii hir'isuu ani artiist Raajii Kabbaboon jedhama. Sagantaan hir'isuu baay'ee bareedaadha. Baay'ee nama bohaarsaa baay'ee nama gammachiisa. Qophiilee miidiyaa kaan irratti darbanii bashannansiisoo bukkeetti gaafa ilaalamu baay'ee gaariidha. Hunda sirmaachisa. Kanadha. Egaa anillee dorgomeen injifadha jedhee yaadeen ture. Hirrifamuu qotti garuu hin gaabbu akkuma ta'u. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya turtii booddee deebinee jirra. Qaamni keenya hir'isuu yeroo hundumaa wiixata galgala sa'aatii tokkorraa kaasee haala ajaa'ibaatti isiniif darbaa jira. Irra deebiis qabnaa yeroo isaas daawwadhaa yoo isaas jalaa darbe immoo hir'isuu kan jedhu yuutuubii keenya irratti sabiskiraayib gootanii achirratti isin argachuu dandeessu. Ammas turtii gaarii isiniif haa ta'u marsaa afuraffaatti dhiyaa jirra. Qarshii 2,400 qabdu. Ammas carraa gaarii isiniin jedha. Sifatu. Kan kennatti gurbaan kun gaafa xinnoo Sagan agaruun deebisu. kantiibaa ta'a. Gaafuma isa bira gahu gaafii masalla qaqqabu. Siifan biratti magaalaa guddoon hin hafu. Magaalaa guddoon godina Arsii Lixaa maal jedhamti? Maal jedhama? Dhiiras ta'uu danda'a. Shaashamannee. Shaashamannee. Mee Shaashamannee? Sirriitti argateera. Baank. Waraanni Adwaa guyyaa meeqa itti fudhate? Waraanni akka biyyattiitti kan itti boonnu qabsaa'ota hedduu kan keessatti dhabnee waraanni Adwaa guyyaa meeqa itti fudhate? Guyyoota 15. Jirtaa tokko irras? Guyyoota 3. Dhageessee turte. Tilmaamuu hin danda'u. Ana achiin ture yeroos. Guyyaa kan sirriibu ganama baanee guyyaa walakkaatti xumurreeffama. Guyyaa tokkorra. Guyyaa walakkaatti yaa guyyaa tokko guyyaa walakkaadha. Gurrata keenya hunduma isaanii. Baay'ee namatti gaafa afaaniin dubbatamu salphaa fakkaata garuu aarsaa hedduutu itti kaffalamee guyyaa walakkaatti xumurames. Pilaanetiin isheen xiqqoo pilaanetii kam? Pilaanetiin isheen xiqqoon pilaanetii kam? Venus. Venus hin arganne. Merkurii. Merkurii sirriitti argateera. Booda walitti rukun harka walitti. Naafuu sammuu. Jecha gabaajee naasaa jedhu yommuu sirriin barreeffamu maal ta'a? Jecha gabaajee naasaa ingiliffaasaa barreessuu hin danda'amu. Alayaa barreessitaa. Naasaa. National Association Service Academy. Oromiffatti gaafa deebi'u moo? Oromiffatti mee maal ta'a? Naasaa gabaajee bichaadha. Gabaajee ishee ingiliffaadhaan yaade. National Science. Afaan Oromoodhaan akkam ta'a? Afaan Oromoodhaan namicha araarsaa jedhamu sanaa jedhee jira keessumaa. Yaalda gumaa bas. Tole. Yaalu. National Authority Service. National Aeronautics and Space Administration. Hin arganne jechuudha. Baay'ee mansuube. Baay'ee guddan. Akka Awurooppaatti lagni dheeraan inni guddaan eenyu? Akka Awurooppaatti lagni dheerinaan inni guddaan
Awurooppaa. Naadar. Naannoo kamitti eessatti argama? Magaalaa ishee si dubbistan isin ilaala. Naadar. Jaallatanii? Soshaalii. Orange jiru? Orange. Hin arganne Volga jedhama. Laga Raashiyaa keessatti jiru. Firoomsa. Numte. Carraa man qabu. Laguma irratti fixne. Laguma irratti fixne yeroo Mas waa'ee lagaatii moo kana? Waa'ee lagaatii mas. Yeroon keessanis xumurameetti mee hunda keessaniif. Mee maal dandeettii addaa maal qabdu? Maal irratti dabaayina? Walaloos barreessitaa. Walaloo moo walalure? Baay'inaan kan sitti tolu daayirektingii moo walaloo barreessuu moo iskiriiptii barreessuu? Professionally fuulduratti nan hojjedha kan yaadu daayirektingiidha. Akkas jechuun garuu nama hojii tokko qofa hojjechuu qabachuu miti. Kanaafuu bukkeetti baay'ee waan hin jaalladhuuf walaloo ittuman fufatee yaada. Walaloo jechuudha. Kanaaf walaloonnaa daayirektareennaa ogummaa hedduudhaan waamamta jechuudha. Gibira garuu suma tokkotti kafalaa. Sabla gaasin. Tole wanti adda inni siifaa milkaa'uu marsaa kanaan danda'ame warri biraa. Marsaa kanaanis. Kuma dhibba meeqa keenya irraa? Kanaaf dachiifame kuma dhibba. Marsaa kanaanis daawwattoonni keenyas lakkaa'eeru. Qarshii 1,400 argatanii walumaa galatti qarshii 2,800 argatanii. Dhiibneerra. Simannaa addaatu qophaa'eera burraayyuutti natti argama. Maashibaandiin iyyuu jira. Marsaa kanaan walumaa galatti walqixxee gadi taatanii fi man of the match hin jiru jedhamaa jira. Namni hir'atus namni hir'isuus jira jechuudha. Kanaaf kanuma isin tole barreessuu dandeessu. Of barreessuun hin danda'amu. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya akka isinitti bareedee immoo sagantaa adda addaa irratti aadaa Oromoodhaan bareedanii deemuu barbaaddu haala salphaatiin uffannaa barbaadanii hojii kan uffatan. Kunoo diizaayinii akkas bareedaa kan na uffise diizaayinara cimaa barreessaa walaloo akkasumas kan fiilmii daariktara weellisaadhaas amma immoo diizaayinara ta'eera. Murtii diizaayin naannoo Shiroo Meedaa Embaasii Ispeen fuulduratti deemtanii diizaayinii barbaadaniin ajajachuu dandeessu. Kan nama dhibu isa biratti diizaayinii dabalatanii hojjechuun hin danda'amu. Maaliif yeroo hundumaatti diizaayinii haaraa oomishaa murtii diizaayinii. Gumbiin see waan jalqaba. Gumiidha. Gumaa baas. Gumaa baas. Hai gume. Gumeetu. Argitee akka maqaa isaaniitti gumaan baasu. Sadii achi deemu. Iyyoo. Iyyoo. Amma daawwattoota keenya. Iyyoo tarii gumee yoo jedhee walqixxee dhufu. Nama biraa garuu yoo barreesse iyyoo baankos nagaan dhufata. Amma gaa suma bira jira. Irra deebisee barreessuu hin danda'u. Carraan ofii masaa argaa jira. Iyyoo. Adoo fi qalanitti. Mee wal qabaa nuti keessatti firoomsa. Iyyoo. Maal taatu gumee barreessite. Iyyoo baakootis dhuftee dorgoma keetti guddaa galfamii maal dandeettii maalii qabda? Waan addaa waan agarsiisuu dandeessu. Sinamti illee qophii kanatti nu waamuuf nu affeeruu fi galatoomaan jedha. Darbee immoo Dandeettiin isaa immoo harka isaati. ittiin gommoo harka kooti bakka waan hin jiru godhuun qabu. Tole bara milkii bara eebbaa siif haa ta'u mee Sinamti akkasuma. Sagantaa hir'isuu baay'ee gaariidha natti toleera. Hirrifamuun koo xiqqoo na aarseera. Garuu waan godhamu hin jiru. Namoota jajjaboo wajjin waa'ee nafeef hirrifamuun na qaqqabeera. Wanti irratti hin jiru garuu wanti dabalamuu qabu jedhee yaadu yoo jiraate kana caalaa bal'inaan ijoolleen jijjiiruu namoonni baay'ee beekamoon jiru namoonni kunis irratti dhufanii hirmaatanii qophiin hir'isuu kuni kana caalaa akka guddatu ni hawwa. Tole marsaa isa dhumaa irratti geenye jirra.
Marsaa kanaan yoo gaaffii deebisan qofaadha kan maallaqni dabalamu. Marsaa kanaan booddee baankii jechuunis faayidaa hin qabu. Kanaaf marsaa kanatti cimtanii deebistanii maallaqni keessan ol ka'uu danda'a. Marsaa sattaanitti garuu adda baasuuf malee maallaqni isin dabalamu hin jiru jettee fi marsaa kanatti sirriitti xiyyeeffadhaa. Carraa gaarii isin jedhaa. Sifan ollaa keessan argamtu qabaa jirtu. Duuban. Gosoota haala qilleensaa biyya keenyaa 3 nutti. Baddaa, badda daree, gammoojjii. Sirriitti argateera. Baank. Itti waamamni maqaa guutuun Itoophiyaa maali? Itoophiyaa. Maqaa guutuu qabdi. Itti waamamni maqaa guutuun Itoophiyaan maali? Gaafuma warri biyya alaas dubbatanii Itoophiyaa qofaatu hin ta'in maqaa akkas jedhamee dubbatan. Itti waamamni maqaa guutuu. Biyya. Kan Itoophiyaa. Itti waamamni maqaa guutuun Itoophiyaan maal jedhamee guutuu Itoophiyaadha sirriidha garuu maqaa guutuu qaba gaafa waamu. Akkas jedhamee. Yeroo baay'ee oduun dhaggeeffatanii jechuudha. Ingiliffa isaa beeka. Maaliif Ingiliffuma isaa? EPRDF. EP Marii ishee malee. yookiin Amaariffaan FDR Federal Democratic Republic of Ethiopia. Yaa! Sirriitti deesseera. Federal Democratic Republic of Ethiopia jedhama. Bank. Biyyoota Afrikaa keessaa baay'ina ummataatiin sadarkaa lammaffaarratti biyya argamtu biyya kam? Biyyoota Afrikaa keessaa baay'ina ummataatiin sadarkaa lammaffaarratti kan argamtu biyyi kun eenyu? Deebisaa yeroo daawwattoota keenya deebisaa yeroo. Ugaandaa. Marqaan isaanii baay'ee nama yaadu. Marqaan Ugaandaa. Itoophiyaa sirriitti argateera. Bank. Kun yoo rabbeen immoo nunis immoo yoo ijoollee dabalanne qophii taana. Kanaaf hin rafinaa. Sifan. Biyya keenyaaf yeroo jalqabaaf humna elektirikaa kan maddisiise hidha laga kamiiti? Biyya keenyaaf yeroo jalqabaaf humna elektirikaa kan maddisiise hidha laga kamiiti? Yeroo jalqabaaf. Fincaa'aa. Awaash. Sirriitti argateera. Bank. Isinitti hafu maali? Ofii bakee. Awaash jedhee hin fidne. Asii immoo yeroon keessan dhume. Homaa miti hunda keessan miti. Bara kanarratti riikardiin itti fakkaata. Bareen daarii maallaqa baay'eedha. Marsaa kanaanis burraayyuurraa imalanii dhufanii qeerroowwan ijoolleen Oromoo harka duwwaan deemanii marsaa kanaanis qarshii 800 argatanii walumaa galatti qarshii 3,600. Simannaan baay'ee dabalaa irra burraayyuutti. Riikardii cabsuu dhufne iyyuuti. Riikardii beekaa dhiistanii numaati. Baga dhiistanii. Amma kana booddee wal hir'isuun hin jiru. Qarshii 3,600 dorgomtanii eenyutu fudhatee deemaa seera? Firoomsaa moo gumaa baas moo Sifan daawwattoota keenya? Isinis eenyuun hir'istu? Walumaan jaalladha. Maarree taphni keenya hir'isuu yeroo hundumaa wiixata galgala sa'aatii tokkorraa kaasee Abbaay TV irraas ni darba. Irra deebiinsaas sabban duraas jira, kamiisas jira. Yookiin immoo isin jalaa darbee yuutuubii keenya hir'isuu kan jedhu irraas argachuu dandeessu. Hir'isuu, sabiskiraayib, laayik, sheer godhaa. Abbaay TV irra taphni keenya hir'isuu itti fufaa jira. Turtii gaarii isin haa ta'u. Sifan firoomsaa mee harkumatti qaba. Qabama gadumatti qabu. Mee firoomsaan ta'es. Cimaa keenyan baasee ture. Sifoo.
Siifoo hin jedhu. Siifoo haa ta'u. Siifoo. Ani immoo siinuun see. Siifan. Gubee. Firoomsaa dhistee Gumee. gumeette. Kanaaf gumeen rabbi si baaseera jechuudha. Lamaan isaanii keessaa nama tokkotti ramadda malee haa gumeette atis. Silaa of hir'inarri sugatii ta'ee fi Beera. Wal fakkaataa. tum. Firoomsa meel qabaa? Siifoo. Ami boonyu. Ulfaataadha. Akka tapharrisutti ulfaataadha. Tole akka tapharrisutti kunoo egaa pirooduusarri keenya daayirektarri keenya baay'ee cinqamaa yeroo ilaalaa jiru vaariidhaan isa kamtu akka midhaasee jiru histiriin keessan immoo ni ilaalama. Jalqabaa seenaan kun akkamittiin as ga'anii jedhamu ni ilaalama. Namni tokko as ga'uuf seenaa mataasaa qabaa, bu'aa bahii mataasaa qabaa. Kanaaf ilaalamaa ture. Kanaaf akkuma marsaa hedduu irratti kan gaaffii deddeebisaa ture. Man of the matches kan ta'a ture Siifanidha. Kanaaf lamaan isaanii keessaa nama tokko kan hir'isu aangoo isaa kan qabu Siifanidha jedhame. Siifan hafeeras nama tokkos immoo hir'isuufis aangoo qabaa. Siifan gumaa baasu moo firoomsaatu marsaa dhumaaf si wajjin akka dorgomanii barbaadda. Eenyu wajjin tun dorgomee maallaqa kana fudhadhee deematti. Kun hiriyummaan hin jiru. Deebistee barreessuu dandeessa. Ayi ennumti filame. Gumee man baasa. Murteessiteetti. Ani hin jenne egaa daawwatu keenya marsaa kana irratti kan hir'isee gumaa baasin hir'iseera. As ga'uun immoo waan salphaa fi dhuguma dubbachuuf hundum isaanii dorgomtoota cimaa turanii gume. Akka tasarraa egaa walqixxee taatanii homaa miti as ga'uun wanta guddaadha. Mee atis dhumarratti wanta erga dabarsituu jiraate carraasaa silaadhaa nama galateeffattu jiraate. As ga'uun keessumoo walaloo bareedaa qabdaa. Walaloo kanaan immoo daawwattoota keenyaafis bara dhufuufis sirba keenteefis ta'uu danda'a. Atis immoo kitaaba kee eebbisiistee eebba keef akka wal arginuuf abdii guddaan qabaa. Erga dabarsu. Guddaa galatoomaa. Miidiyaa kana galateeffachuun barbaada. Sababni isaas carraa kana naalaachuu keessanii fi itti aanee waan jechuu barbaadu yoo jiraate uumamaan dandeettii baay'een qabanii iskiriiptii barreessuu nan danda'a. Akkasuma kitaabota barreessuu nan danda'a. Walaloolee barreessuu nan danda'a. Akkasumas walaloo dubbisuudhaaf ga'umsa isaa nan qabaa jechuudha. Kun kennaa rabbiiti baay'een gammada. Itti aanee waan jechuu barbaadu yoo jiraate amma ammaatti kitaaba 2 barreessee xumuree kaa'een jira. Rakkoon kaa'eefis immoo hawwiin koo inni jalqabaa saba koo biraan ga'u ture. Garuu baajata isaa dhabuudhaan kan ka'ee mana keessa kaa'een jira. Asumaan waan jedhu yoo jiraate hojiin kun hojii sabaadha. Hojii dhuunfaa miti. Hojii sabaa immoo qofaa fiiganii galmaan ga'u osoo hin taane hojii sabaa ol duukaa fiiganii ol faana ol gargaaraniiti kan galmaan ga'anii. Kanaafi kitaabni kun utuu ija uummataatti ba'ee gaariidha. Kan koo qofa miti kan uummataati waan ta'eef hojii uummataa kana ol gargaarree adeeggarru haa hojjennu goola batta goonuun jedha kanuma. Tole ergaa isaa dhageessanitti waan macina keessanii aartii Oromoo bira dhaabbadhaa. Gumaa baasisaatis bara kanas waan ta'e addunyaa siif haa milkaa'u bara milkii bara hojiin kee hundumtuu firii argatu asiif haa ta'u eebbisaa kenna. Gumee. Sagantaan qophii hir'isuu baay'ee ammana kan hin jedhamne namatti tola. Nammoo hidhee nan injifadhadhee waan an dhufeef hirrifamuun koo xiqqoo natti dhaga'ameera. Garuu immoo natti dhaga'amuunsaa lafa fagoo akka inni hin deemsine kan inni godhee dirqama namni irrachuu danda'u isaati. Ooyiruu abbaa koo kan dhiigaa fi lafee qophaa koon kaleessu tasa ciisuun rafee. Beenyaatu na gaafata guddinaadhaa fi kaayyoo kan isaanii sharafu tasa rafee yaayyoo. Kan isaanii kan kooti kan koos kan isaaniin wallolee in hirmaadhu qaanii. Isaan faana uffadheen isaan faana daara kan isaaniif dirree naaf hin ta'u gaara. Abbaan keenyas tokko galmas tokko qabna silaas maaltu uumamnaan ooyiruuf wal'amna. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya biyya keessas biyyaan baastessanii foddaa televezyiinii abbaadhaan warra nu daawwatan hunduma keessaniif galanni keenya guddaadha. Hamileen keessan nu barbaachisaa ammas nu jabeessaa karaa sooshaal miidiyaadhaanis asii dhuftanii kottaa dorgomaa toora teelegiraam lakkoofsa kanarratti galmooftanii as dhuftanii dorgomuu dandeessu. Amma
isa dhumaarra geenye jirra. Qarshii 3,600 eenyutu fudhatee gara magaalaa Shaggaritti Burraayyuutti eeyootu deema. Seedhu daqiiqaa muraasa booda adda baasnaa siif ammoo firoomsaadha seedhu daqiiqaa muraasa booda. Yoo irra jedhamu. Gafuma qorraan jalqabu. Hangafa dhamti gabaabatti malee bishaateetti. Sumarraan jalqaba. Magaalaan guddoon godina Iluu Abbaa Boraa eenyu? Mattuu sirriitti argateera. Firoomsa. Magaalaan guddoo godina Shawaa Lixaa eenyu? Amboo yeroo galgalaa sirriitti. Lafatu galagala. Sirriitti argateera. Tokko tokko deebistaniitu jechuudha. Biyya keenya keessatti bineensonni gosa hoosiftuu ta'anii meeqatu jira? 33. 33. Yaaldaa tokko si ilaalla. Dhibba ol ta'ee dhibba tokko moo dhibba lama moo ispeesifikii maqaa ishee. 300. Nafannise. Carraa tokko si ilaalla. Waluma bira jirtu. 300. Hin arganii lamaan keessanuu 279. Tole. Sirraan jalqaba kan saasisti gattiif. Digirii Faaranaaytiin bishaan gara cabbiitti jijjiiramu meeqa? Digirii Faaranaaytiin bishaan gara cabbiitti jijjiiramu meeqa? -33 gadi. Meeqa? Maayinasii 30 meeqa gadi? 33 gadi jedhee ture. 36. 33 gadi gateetteef siilaan 32. Gadi gateetteefidha. Garuu ispeesifikii waamu siilaan 32. Siifan. Waraanni addunyaa lammaffaa yoom xumurame? Akka lakkoofsa faranjiitiin beekaa 1941 jalqabee 1945 xumure. Sirriitti argateera. Sirriitti argateera. Bineensota keessaa dheerinaan inni guddaan eenyu? Saatawwaa. Saatawwaa. Sirriitti argateera. Argateera. Danda'amne akkuma peenaaltii ta'eera. Asiisin galaa, asii gaafa moo danda'amne har'a buluu keenyadha. Magaalaan guddoo biyya Sumaalee eenyu? Moqaadishoo. Moqaadishoo. Sirriitti argateera. Beekama magaalaa guddoo gootan. Kantiibaan deebiin. Anna dhibaa magaalaa guddoo biratti gaa gurbaan kun magaalaa guddoo irratti. Tole. Firoomsa. Dabalaa malee hirrachaa kan hin deemne qabeenyi namaa maali? Umurii. Sirriitti argateera. Har'a buluu keenya. Magaalaa guddoo irree miti amma. Mammaaksa akkami? Maal jiru? Maal jettu? Mammaaksa maal jettu? Ija fardaa lugaama jennaan iddoo duwwaa mammaaksa kanaa guuti. Ija fardaa lugaama jennaan. Gowwaan farda ija hidhe. Gowwaan farda ija hidhe. Sirreessi gaarii irra ture. Ija fardaa lugaama jennaan gowwaan farda. Gowwaan farda. Gowwaan farda. Sirreessi. Ija farda lugaama jennaan. Gowwaan farda jaamaa bite. Gowwaan
farda jaamaa bitee galee sirriitti argateera. Firoomsa. Yes. Har'a hin danda'ame. Anumatti lufachaa jira. Nagaa wayya jedhee jaarsi iddoo duwwaa mammaaksa kanaa guuti. Nagaa wayya jedhee jaarsi nagaa wayya jedhee jaarsi akkuma jaarsonni keenya nagaa maawwu. Nagaa wayya jedhee jaarsi iddoo duwwaa mammaaksa kanaa guuti. Hin beekulleedha garuu. Hin beeku garuu tilmaama. Tilmaama. Nagaa wayya jedhee jaarsi jedhe. Biyya baqatee. Maal Biyya baqatee. Nagaa wayya jedhee jaarsi iddoo duwwaa kana guuti. Carraa tokko qabda. Nagaa wayya jedhee jaarsi yaalta. Qamalee baqate. Qamalee baqate sirriitti argateera. Tole gaaffiin keenyas xumurame. Gaaffii keenya qarshii 300,000 afaan godha. Tufi sirriitti. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya hawwiidhaan kan eegaa turtan jalqabaa kaasee eenyutu injifata jettanii kan hawwiidhaan sinis irratti hirmaachaa turtanii taphni keenya hir'isuu dhumuuf jechaadha. Eenyutu injifata jedhu adda baasaa jira. Gaaffii laataman keessaa baay'ee deebisuudhaan qarshii 3,600 fudhatee kan burraayyuutti galu eenyu inni hawwiidhaan eegaa ture. Isa dubbachuu keenya dura garuu ispoonsarri keenya kabajaa har'aa jechuuf hin turre. Kanaaf abbaan injifates bara meeraa gaaffii adda baasuudhaan hedduu kan deebisee Sifan qarshii 3,600 fudhatee injifataa keenya. Jalqabaa kaasee immoo dorgomaa cimaa ta'e amma dhumaatti akkuma peenaalitiitti hordofanii as immoo kan ga'e dorgomaa cimaa kan ture dargaggeessa keenya Firoomsa atis baay'ee gammadde. Sifan maaltu gochuu yaadde maal akka kana? Kini shaayii bitaaf. Lakkii waan baay'ee bittaaf kanaaf. Waan baay'ee bittaaf. Kini shaayii bitaaf. Shaayiin darbu. Tole dorgomtoota cimaa turtanii baay'ee toleeraa wanti yaadde hundumtuu isiniif haa milkaa'u. Dhumarratti ergaa dabarfattuu jiraattee nama galateeffattuu jiraattee yaada sagantaa keenya irratti yoo jiraattee fudhannaa. Ergaa xumuraa lama qaba. Namni dhaabbattee si ergaa. Iddootti geessee ilaala. Abaluun lafa akkasii gaheera dheeti kanaasu. Ati garuu karaarra dhuftu si nama wajjin dhuftu isa biraan dhuftu. Sana hunda keessatti baqa. Waaqayyoo gaditti haadha kootu jiraaf innas jira. Waan baay'ee natti taateetti an walumaa gala bu'aa isheedha. Qaama ishee irrachaa ture to'anna ta'e boca godhate. Kanaafuu haadha koo naa jiraadhu baay'een si jaalladha. Waaqayyoo umurii dheeraa siif kennu jira. Isa lammataa saba koo Oromoodhaaf waadamuu barbaada. Bara haaraa kabajaa baane bara garuu haaraa kan jechisiisu lakkoofsi baraa dabaluu qofa miti. Barri waan baay'eedhaan haaraa bara haaraa isa dhugaadhaanis naga'uun jira galatooma. Tole Sifan galatoomii hawwii gaarii dabarteettaa milkaa'ee siin jennaa furo. Carraa dhumaa si ilaalla waan gargar barbaadu. Tole namootaan galateeffachuu barbaadu jira. Jalqabaan hundumatti har'aa koo uumee raajee hunda isaa fixee kan asiin naga qabe waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Sarraan kan hafe immoo maatiin koo cinqinan cinqame hundatti iyyuu wajjin cinqamanii asiin nagaaniiru. Haadha koo, abbaa koo, obboleessa koo, akaakayyuu koo iddooma tokko jiraannaa baay'een isin jaalladha. Naa jiraadhaan isaan jechuu barbaada. Barumsa koo yeroo fixutti immoo akkuma isin jedhee piroodakshinii suur-sagalee keessatti waan hirmaaduu fi subii piroodakshinan jedhamu jira achumarraan hin dhufa. Asirraan nu argachuu dandeessu jechuun barbaada. Kanarraan kanaaf immoo asitti nu kabajanii nu affeeruu keessaniif baay'ee galatooma ulfaadhaan isin jechuu barbaada. Tole isinis yeroo keessan irraa aarsaa gootanii dorgomaa cimaa taatanii sagantaa keessa bareechitaniittu ammas bara malkii isiniif haa ta'u isin jedhaa. Bara eebbaa isiniif haa ta'u wanti yaaddan hundumtuu bara isiniif milkaa'aa ta'u irra deebitanii immoo yeroo kaanis ogummaa keessanis iddoo guddaa geessanii dorgomaas akkasumas keessummaa keenya akka taatanii abdii guddaa qabna.
Innis waan hunda keenyaan sin cina jirra. Jabaadhaa. Daawwattoota keenyas hojii adda addaa aartii fi barbaadan ijoollee qaqqaxalee kana hojjechiisaa jennaa. Taphni keenya har'isuu qarshii 100,000 nama badhaasisuu xumuramuuf jechaadha. Jalqabaa kaastanii amma dhumaatti obsaan kan daawwachaa turtan hordoftoota keenya hundumaaf kabaja guddaa isiniif qabna. Dhugaa baay'ee isin kabajnaa baay'ee isin jaalladha. Yaada nuuf qabdan yoo jiraates karaa sooshaal miidiyaadhaan nuuf dabarsaa akkuma aadaa Oromootti kunoo akka aadaa Oromoottis barannee dhufneerra. Kana booddee immoo maal haa fooyyessuun seenus walfaan dubbachaa sirreessinaa. Sagantaan kun immoo akkas bareedee akka qindaa'uuf ogeessota istiidiyoo Abbaay Miidiyaa hundumatu irratti hirmaatee ogummaa saawundi maanii editara daayirektaroota hunduma isaanii maqaa Abbaay TVdhaan galateeffachuun barbaada. Eenyutu immoo akkasii bareechi kan jettaniif murtii diizaayin naannoo Shiroo Meedaa Embaasii Ispeen fuulduratti argatu murtii diizaayin bira yoo deemtanii akkas bareeddanii baatu. Amma dhumaatti immoo kan sin faana ture aan Saamsoon Mokonnin Lataati. Barri kunis bara milkii, bara jaalalaa, bara gammachuutti dhageenyu nuuf haa ta'u. Baay'ee isin jaalladha. Horaa bulaa deebana.